Dirriba Giloon jedhama. Gabaan ayyaanaa yaa'u batalay inni barana baay'ee guddiidha. Andaaqoo barreen gadda ibba shan ja'an illee amma tokkoyyuu argatta turte amma kunoo kuma tokkochaa jiru. Kana jechuun andaaqoon birrii kuma tokko galachuun baay'ee dinqiidha. Fakkeenyaaf shunkurtii irraa kaasee meeqa ture meeqa galeera? Amma birrii 50. Shunkurtiin birrii 20 25 birrii 15 ture. Maqaan koo Zinnash Baqqalee jedhamti. Asuma magaalaa Amboo keessatti jiraadha. Akkasidha. Mee gabaan maal fakkaata? Maaltu mi'aaye? Gabaan bareedaadha. Yaa hundaanqoon xiqqoo torbanis kuma tokkoonis akkasitti galeera. Inni guddaa meeqa? Inni guddaan kuma tokko galeera. Ishiin xiqqoo dammoo amma 7 amma 8 sin argama. Akkasuma 8 7 meeqa ture? Dura 500 4 sin bitama amma xiqqoon nuuroon ishii jaadabalteefu. Kan biraa maaltu mi'aaye? Waan inti mi'aayen jiru zayitiinis wuddiidha. 900 fi 50 bitama leetirri 5 jechaadha. Amma 900 fi 50 bitama. Shunkurtiin kiiloon 50dha. Dhadhaan dammoo kiiloon 600dha. Yaa'u ayyaana ta'eefis daddabalaa deemara kasidha. Gabaan waanuma gabaa ayyaanaa ta'eef mi'aaye moo jireenyi utuu mi'aaye? Jireenyi mi'aayeera badaa baay'ee. Maal ta'uu qaba? Sirraa'uu qaba. Eenyu sirreessa? Mootummaadha kaa. Ergaa baga geessanii keessan? Yaa'u nageenya hundumaaf haa ta'u jedha. Zariin bulloo ganna yaa'ii gadaati gandi koo daanqoon bareedni isaa moo naannoo 7 wayiiti. Akkan yeroo banne akkanallee baay'ee yaadadhu gaa naannuma 5 6 ummaa baay'ee wal mangatu akkuma jireenyaatti baay'ee bareeda barana. Mee maaltu rakkase mana keessatti waan fayyadaman? Wanti rakkase maaltu jira ree barana maaltu rakkase maaltu jira? Sababa jireenyaati moo sababa gabaati? Lakkii sababa gabaarraa kan ka'edha malee jireenya natti fakkaachaa hin jiru. Mee ergaa baga geessanii keessan dabarfadhaa? Hunduma uummata hundaatiin Waaqayyo bara 2015 Waaqayyo baga nagaan sin ga'een jedha. Torba miti dubbadhu hanga nama biteedha bara. Ugaa sangaa kan ga'uun biteen dhufe ganama natti miti nan fudhadha. Xiqqoodha homaan qabdu. Waan hundumtuu mi'aayeera waan tokkollee kan bushaayee hin jiru. Bushaayeera kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtuu amma barreen gaddaa sabitannee birrii 60 fi birrii 600 fi yookiin immoo 500 kan bitannee jiraayu. Amma garuu lukkuun tokko 500 bitachaa turre garuu barana immoo 900 fi 80 jechaa jiru. Meeqaan dabale jechuudha? Daballiin isaa gara naannoo 300 wayi akkan dabalateera garuu. Mee kan biraa maaltu rakkase maaltu mi'aaye? Wanta bushaayee kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtuu mi'aayeera. Maayini sababa isaa jireenya moo gabaa ayyaanaati? Gabaa ayyaanaa otoo hin ta'in jireenyuma isaati. Ayyaana kana maatii kootiif haadha manaa kiyyaa Siinqee jedhamti. Ishiidhaaf ayyaana gaarii siif haa ta'u jedha. Dabalata maatii kootiif haadha koo fi obboleessa koo obboleettii koo akkasumatti immoo maatii ishiis nama hundumtu ayyaana kana kan gabaju hundumtu ayyaana gaarii siniif haa ta'u jedhee yaada. Ani maqaan koo Addee Cuunnii Dameen jedhama. Ani jiraadhu magaalaa Amboo keessatti jiraadha. Amma torban kuttaa'e jedhama. Naannoo kanan jiraadha. Jiraataa Ambooti. Yaa'u kana fakkaata. Baga wajjin hin geenye. Maal fakkaata jala bultii masqalaa? Ayyaanna jala bultii masqalaa bareedina badhaadhina hin bareeda. Kun akkuma amma argitan kana qoqophaa jirra. Dameeraa dhaabuuf ijoolleen qoqophaa jiru. Maaltu rakkase maaltu? Wanti rakkasee mi'aayee gaammaa fi waan adda addaatu di'a. Waan akka zayitii, waan akka bunaa, waan akka xaafii ምናምን ውድidha. Jireenyi kan mi'aaye sababa ayyaanaati moo? Jireenyi ayyaanaa fi miti sana duradha. Warra koo maatii koo fira koo hunduma isaanii baga wajjin hin geenye.